ድብድብና እንደምጫወትባችሁ አቃሉ የምትሳደቡ ሰዎች ዋ እናጀሩ አፋ ሜዳራ ከስ ይሳይዬ ነበር አራገኝ ቦቃ ብራበሪ Tootike bakkeerti nakeen snaak wecharas video birati walitti deebinee jirra video kana takka boortan akka gammadaa abdii guddaan sirraa qaba namoonni channel kana afaan tattayoo jiraatan subscribe gochuun dagattina mallattoo notification tuqaachuun barbaada yaadoo qabaattan comment barreessaa namoonni video kana ilaaltan hundi keessan like gochuudhaan jalqabna like godhaachuun barbaada like gootan nama subscribing godhamoo subscribe godha gara video inni way dalaranga bay Allah tibi arma burtukana to akara tajese barasani namni sammuudhaan garbummaa keessa jiru homaa gochuun danda'u nama liberated ta'e qofatu yaaduu danda'a Allah tibi arma burtukana to akara tajese barasani Jaarsa kana baay'een keessa beetu jecha gaarii miti garuu baay'ee nama kofalchiisa. Shagete sanoda burtukana to amara vale jetti maali fardi afurdalla manjingun maali sekidameni Shagete sanoda burtukana to amara vale sekidameni Dukuma balari sidal tego Baj ala daga draw sama wa daraw baj bakara na tumbe kaptome Bora kale bade burtukana to ya bora kale galgalo bade Ageche ara to burtukana to akara mala si jala bade ai sayumana tai isati isi yo ifte gaariidatti maali sagaleen kee ko lafa boo'ichaa fiyyuu intina waamu fuunta'u iddirii fuunta'u sagaleen kuni artistootaaf tajaajiltooti baay'ataniittu sorry Chris lakkidisi Chris namoota baay'ee TikTok irra ariita takkeessin namooti taalentii qabatanii dhufanii fooyyaa deemuu namooti keessin gaafa sagaleedhaan dhufanii lakkidisi warri stuudiyoo galii nu jeeqaa jiran warra hamma namicha kanaan geenye akka kiyyatti namichi kun stuudiyoo galii koo sirba ajaa'ibaa baasa awwaardee nyaatatu baase. Durba duudaa jechuun maal jechuudha? durba duudaa jechuun kan hin nageenyedha. Duudaa jechuun wanta tokko kan itti himnaan hin nageenye yookaan hin yaadne sammuun hin hubanne namni kanaan bakka maal seeta beekta bishaanitti dhagaatti yeroo bishaan naqxu keessan seena. Hin seenu duudaa. Afur durba duudaa jechuun kanumaan nageenya jechuudha jechuudha. Kan waan maaliin nageenya jechuudha gama kooti. Duudi malee namni duudaanis jira garuu dubbasa jiru badeene duudaa gaafa namaan jettu koo yoo nama waamti namni dhaga'uu dideen jetta namni gurra isaa immoo uumamaa dhaga'uu didee duudaan jennaani durba duudaa gaafa jiru durba oromummaa qabda jechuudha. እንጂ ወይ ተሳለ ለዛ ምንም አይመስለኝም እና እናንተን ማስረዳት ደግሞ አይደክመኝም ችግር የለውም ድድብና እንደሚጫወትባችሁ አቃሉ የምትሳደቡ ሰዎች አለመማር እንደሆነ አቃሉ ከድሮ ጀምሮ ሰውነታችሁ ውስጥ የተዘራ ክፋት እንደሆነ አቃሉ ቆሻሻ እንደሆነ አቃሉ እና ያ ቆሻሻ አይወስደኝም እኔን እናንተ በዛ ከዛ ቆሻሻ እንድትነጹ ለእናንተ ግን ነግራችኋለሁ የምችለው ነው ያለ ቆሻሻችሁን ከውስጣችሁ አጽዱት ክፋት ሳይሆን የምናገረው ይህ በውስጣችሁ የሞላው ቆሻሻ ለምን መሰላችሁ በውስጣችሁ ያለው ቆሻሻ አድጎ ያጠፋችኋል እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጥር ከጥሩ ስሜቶች ጋር ፈጥሯል እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጠር ፍቅር ያቃል ልክ ሲወለድ ከእናቱን ወደ እናቱ ይሄዳል ወደ እናቱ ይሮጣል ወደ እናቱ ያለቅሳል እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጥር ከፍቅር ጋር ፈጥሯል ጥላቻ የልምምድ ውጤት ነው የሰው ልጅ በእለት ተለት የህይወት እንቅስቃሴው እየለመደው እያዳበረው የሚሄደው ስሜት ነው ጥላቻ
ጥላቻ፣ ክፋት፣ መጥፎ የሚባሉ ስሜቶች ሁሉ የሰው ልጅ በልምምድ የሚያገኛቸው ናቸው እና እነዛ ስሜቶች አድገው ውስጥህ ካንተ ማንነት ይበልጡና አፍነው ነው የሚገሉ እነዚህ ቆሻሻ የሆኑ ስሜቶች ማለት ነው። ገብቷል? እና ይሄ ተለማምደ ቀን በቀን እያዳበርክ ሰውነት ውስጥ እያሳደግክ ያመጣኸው ክፋት አንድ ቀን አንተን ነው ይበላል ማለት ነው። ወለማ ገለ ጅቢን ሲምበርባችሱ ጅበነም ንገራ ከሰጥ ቀበተው ከነም ጥቂቂ ቀበቱ የሆኑ ነም ይዋገራ ካቱ ገሬዳ ማለት ኩፋማ ደማ ጅብቱን ደቤ ነው መሰነም ይላችሁ ሶ ጅቢን ሰው ኦፍ ኬሳ ያስ ነው የቻጁ ጋሼ ራቼ አላህ Tuni balasaltaanota ta'a warri duuba suufii keessanii gaariidha warri fuulduraa kun balasaltaanii yookiin namoota aangoo qaban ta'a. Yeroo baay'ee jiraawwan fitirii yookiin waa tokko wajjin kabajuuf gaafa deemtu waan sana beektu amantii sana taateef osoo hin taane kabaja amantii sanaaf jettee gaafa irratti argamtu waan tubbeen rakkisaadha. Warri kaan fuulduratti seequu dudduubatti bakka. Faallaa dhabqa barreessana. Jireenya seenaa wajjin wal fakkaata. Tokko yoo fuulduratti fidee itti dudduubatti fiddachuudha. Jireenya seenaati wal sirkaa baqala waan ta'ellee. Ramadana wajjin wal qabatee ijoollee maaltu si mudate adara rabbii jedhaati mee durii isa ta'u ammas ta'u kaleessa isa ta'u adda isa ta'u wanni ta'u hundisaa ta'aa ture malee haadha nurratti hin jalqabne. Waan si dhibu egaa haala miidiyaa irra taa'anii namatti nan himinis hin danda'amu. Isinuu namatti nama himtu. Isinuu silaa inni baara galfannaa isinuu namatti nama himtu. Egaa anaa fi abbaa guutuutii fi maama Shueebii Galmootii fi maama Qoonteetu kaan egaa sooma namni nu jaallata yoo nu mana sarayne Tigireetu wajjin nu hartee nu baqatte. Yoo kophaa faxarree waan qabnu. Yoo nama wajjin faxarree jenne namni immoo hammi nu taqabbaltu gaa ijoollee amma Ameerikaanii jirtu gaadha. Maatii ijoollee keenyaa warra ijoollee Ameerikaanii jirtu kanatu yoo nu taqabbaltee yoo nu dhayne gammaddee waanuma qabdu nu hirtee jetti malee jetti gaa anama amma gaa mudannoo keenya lakkoobsan qabu. Kottu gaa maama Sheekaa aboo fayyade ka'e aboo marqaa har'a kaa ni soomannaa mi'ee amma soomana keenya kana kaa rabbiin nuu qeebalaa mi'ee rabbiin nuu qeebala aboo kaa anaan marqaa nuu marqaa jedhe baxilii ga'uudhaa kaa'e. Dhaggeeffadhaa kaa addunyaa dhaggeeffadhaa silaa rabbi gan nu baase. Abbaa guutuu jechuun gaara mul'ataati. Tigireen naqaalee teetumti ajjeesuu kanaanii obbiratti galchine doskine obbira kaanne teenya. Yeroo Oromoo wajjin hattuu taatee baqattee iddoo hunda taatu gaa silas namni rakkanne bar mudannoon isa mudatu bar. Mudannoon hundi isaa rakkataadhuma mudata malee maa inni kaan horiidhaan shaffana taa'u maali ta'a mudannoon isaa. Bakka yoo cabuun ta'e yoo baduun ta'e yoo duun ta'e mudannoon isaa maal. Bakka inni maatamaa waamuu birate farankaadhaan kabar godhata akkanuma akkanaa miti. Inni keenya akkanaa miti. Maama Sheekaa gaa dhaqee urgoo waan arge wayii bitee dhufee dhadhaa ta'u urgoo ta'u waan hin beeku waa fidee dhufee gaa Maama Sheekaa fidee dhufee hoo anaaf abbaa guutuutiin marqaa nu dalaga moo baanguutu iskiin abbaa ijoolleeti. Jira gaa lubbuudhaan deee keenya argina naannoo jaarraa abbaa gadaati amma marqaa kana gaa dhokannee addis katamaa jiraanna. Antini addisuu Mikaayilii addisuu gabayaa jiraanna maqaa finfinnee kana walna jalaa maqattee nimte. Addisuu jedhanii yennaan booddee aroogee wallaallee. Jedhi yennaan amma gaa marqaanuu marqee maammakkee. Marqaanuu marqee marqaa bareedduu isaanuu marqee tarii marqattiin itti guddatte fakkaatti waan namni yennaa beelee waan qofuun se'u. Fardumti utaadhu rabbi beeka. Guddisa fakkaatti keessatti. Yennaan maamma Qoonteen bishaan buuftee asii fachi jettee maamma Sheekaan immoo amma gagadi fiduu irratti galaasan. Kottu bismillaahi gizeenuma gadan fidee saafaadhaan fudhatee dhufu. Waan kanatu maamma Qoontee ol utaalchisee waan inni irra jatee yookaan muuziraa ejjatu hin beekne nu.
kottu bismillahir rahmanir rahim marqaanumti inni guddaan kun ol ka'ee hawaas tolba'ee daaraa walakkaatti Faxiriidha beeka. Hadwaa innaa jedhu afame daaraa keessa. Daaraan marqaadhaaf daaraa olii wallaallee maamma sheekaa abbaan guutuu ka'ee maskootii banatee tabbarraa manni maamma sheekaa gaafa sana kireeffate. Mana maamma sheekaa kireeffate keessa jira. Katamaa gadi ilaala akkana jedhe. Maalitti fataan? Gaayaa nahuu an hammaadhaa waan gaafa sanatti faxarre hin beeku maamma sheekaa yoo jiraate ati nuyi. Waan itti faxarre wallaalee gaayaa nahuu hammaadhaa waan itti faxarre hin beeku. Amma egaa gattameenyi Ramadaanaa waan danuudhaa ijoollee keenya jiru. Fitrii amma kana beelaanii galgala daaraatti duraa makabechuudha waan isaan nyaatan mudannoo ajaa'iba. Gurbaan tokko tasarafa ijoollee mana kan koo ta'a. Tasa deemaa marqee innaa mukee jedheetuma rafu. Hin qabaan tasarafe keenya. Innaan jarri keenya manaa gurbaan tokko suuqii bicuu tokko tuu markaatu keessa jirti siinuu nagaddi misii hojjetteetti kenniti. Innaan makiinaa keessa ga'u rafeetii jalqabeera. Hattuu mitii fudhattee biraa buuti. Hattuun markaatoo misii namaallee atti wallaahi misii namaallee wallaahi qoonqoo siidhaan ta'e. Wabillaahi ilkari qoonqoo siidhaan ta'e niin jedha. Misii bira jilba isaarraa misii fuutee hattuun fuutee badde. Innaa qeema keenirraa ante naa uradhi naa jedhamu misiin hin jiru. Misaa seenaan yemin. Misaa iyyee nabbaree. Misaa. Tapi mo, misalnya ini misal, nah udah darah aci ke sahabat kayak macam asal sudah misal ke sebi, anbat kaman tinggal nambah demen, mal jinan, atau misal kate, mak kami tetenan, bikin usia shirim jadi nanar kai kate bet, hatu ni simpi pinne. Adik garuhin cuma, misal di kana lu buna mah hatara ini namni. Yeroo baay'ee namni keenya gaafa waa hatamu kan gaafa waa gatu baduudha kan namatti mul'atu ija nama waan nama gannamu ija namaa san dura dhaabachuun baay'ee cimu badi nama godha. Dhiiraa fi dhalaan takkaan ati bara gartee ana zoona hangam badii qabaadan natti lalu qabda mana tar lama wal jala gartee tar lama wal jala suuraa nama natti ergite maali waan si jaaladhu fleesh suuraa dhalaa obsuu hin danda'u dhiitti wayiif dhiiraati. Acha khadirato angan telephone andai ka anga sanase oftu dadabde block na gote ozana singodin sigale usara wan taksin jen nagot anille sababni ne rad abadde dole faraqati dalana terkitati dole daga aslan malif janna namne yo jijrate qamu gutu rakon ka busigalte jalatun jalatani arkatun chara dabun chara suniran qod rabbi ter karab jirti tamam artel mana manjurtu Aizo, waan jaalala baay'ee rakkisaadha. Kun keessi dhangalaafattee boossa. Inni dhangalaafatee bo'a. Viidiyoo kana seen poostiin gooneemu. Nama jaallattuuf viidiyoo waraabdee argite ergaa keessiif akkuma voisii keessu jechuudha. Ergaa keessii fi immoo fuudhee gadhiisachuun dhugaa baalagummaa isaatiin waan sirriin goone beeku. Meebi wal jaalatanii wal dhiisan ta'u garuu waan kanaan doon jaallattee isee wajjin haasoftee waliif ergite deebitee immoo erga wallottee sooshaal miidiyaa irratti baasuun amaleeffatama gadhee ta'aa jira. Dhiironni keenya waan kanarraa of eeggadha. Jiru baadiyyaa waan akkasii kun yeroo baay'ee mudata jiru baadiyyaa kan nasaamtee boofiseeraan naa qabaa jechaadha amma wanni haadha manaa seetii daaqqoo tokko fudhatteetu manaa ba'aa jirti nasaamtee baay'alte jechaadha amma daaqqoo tokko yeroo baay'ee yeroo wallalanii mana warraatti fiiga hundumtuu seen durbaa mana warraatti fiiddee wanti kun baadiyyaa keessatti maleeffatamaa. Ana haqaanessu akka waan wata kontaanatti deebi'ee sirba ka. Mucaan taalentii kun deebi'eera.
amma immoo kan inni qabadhee isin yaadhee paartii siriidhaa. Paartii tuurratti sarbee biyyi ishee xixannoo kana liqimsee jechuudha. Xaaxarii ishee xixannoo kana liqimsee amma immoo kan inni liqimsuuf jiru biyyi isa guddaa kana baabura bunaati jechuudha. Biyyi baabura. Viidiyoo kana eeggadha laakiin resiiniif hojjedheen ture garuu yuutuubiif gaarii miti viidiyoon akkasii yeroo baay'ee limited waan ta'e limited godha beekaa. Seera yuutuub keessatti sirrii miti wantoota akkasii kuni. Garantiin isaa iskiitti gochuun kataawwati gochuun godha. Waan kana liqimsaa keessaa baasa waan ta'eef. Biyyi baabura bunaa isa guddaa kana. Walumaa galatti darbuu wayyaa maal godha limit yuutuubiidhaaf gaarii miti wantoota akkasii kun maal fi ijoolleen ilaaltee yaaluu dandeessi yookiin wantoota kun wantoota namarratti dhiibbaa uumuu danda'anidha waan ta'eef viidiyoo isaa dhingadaa irratti hojjedheen ture yuutuubiin limit godhee ture viidiyoo sana keessaa saniif walumaa galatti irra darba viidiyoo kana taalentii mucaa kana ni damee kana liqimsuu danda'a liqimsee fe'amuu danda'a garuu. Jaalbattee koo akkam jirta? Jiruu faana gargar baane. Ijoollee kee facaaftee maaliif deemte? Kan jaaladheen miti. Maaltu taanaan ree? Kan gargar nu baasa jaraayin. Erga qabamtee maaltu sirratti raawwate? Waan hin taane maaltu jira? Tolee maal haa goonu? Riqicha waanjoo gabrummaa cabsaa. Tahu video baatee urgeessaa keessa isiniif dalageen ture baay'een keessan ilaaltaniittu baatee urgeessaan nama jabaa ture nama nu baay'ee jaallannu qabsaa'aa goota nama gameessa ture nama tasgabbaa nama beekaa ture viidiyoon keessa isiniif gadhiise irratti ilaaluu dandeessu viidiyoo isaa reakshinii irratti godheen ture viidiyoon kanaan dura interviiyuu miidiyaa baay'ee irratti taasisee walitti qabee boolla sadaadhiin guutu. Arrageenye boqa birraa barii bulloo baalee qalloon tanaa alii gobba koorra dambalinaan gali roobe keessa bilbila raadiyooni meenandeessi nasiqina firoomi qananiitu tanyaatu daa'imaa fooni ni kaagoone wal fuutite na yoomi. Sukkaara naa safaarii tajaajila irratti naa dabaali ansi yaade jaalalti sun hin beekti bitee ziipid gaaf dhufu reedimeedii. Sagalee adda. Bitee gofa gaafan dhufu reedimeedii. Sagaleen kee. Abbaa shittoo yuutuubii mataa isaati qaba. Abbaa shittoo natti fakkaata. Seerchi godhaatii sabskiraayib godhaa daawwadhaanii viidiyoo baay'ee hojjetaara. Hordoftoota kiyya viidiyoon siif qaadhe kana fakkaata akkatti bohaartanii abdiin sinirraa qaba namoonni eegammoota sabskiraayib godhee laakiin godhee daawwachaa jirtan laakii godhaa sabskiraayib godhaachuun barbaada yaada keessan koomentii godhaa waan fooyya'u waan gaarii waan yaada keessan hunda koomentii dhaqdhaqdhaqti godhaame yeroo biraa viidiyoo biraatiin gorti deebinutti immoo nagaan tura irratti naa dabaani eeganaana annanni naana ani dhagaa baashetto.